Magaalaa Adaamaatti sosochii raawwattootaa fi hawaasa hirmaachisuun uumameen bara 2016 keessa damee dinagdeen bu'aan hedduun galmaa'aniiru jedhan Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee. Kantiibichi hojii bara 2016 akka magaalattiitti raawwataman mana maree magaalattiif dhiyeessaniiru. Bara hojichaa karoora raawwatamu irratti hirmaattotaa fi qooda fudhattoota hundaa biratti hubannoo cimaa uumuun eegallee jedhan. Kanuma ergaa kaa'uunis carraa hojii dhaabbii qacarrii fi yerootiin intarpiraayizoota 2700 jalatti namoota 94,524 fi 524 uumuun danda'amu eeraniiru. Karoora gama kanaan qabame guutummaatti milkaa'us iman. Gama investimentiin piroojektota 279 kapitaala biliyoona 31.23 galmeessaniif lafa hektaara 216 irratti carraa hojii namoota 30,000 fi 310 uumuu danda'an galmeessuun murtii koree investimentii magaalattiin mirkanaa'u eeran Obbo Haayiluun. Mul'anni keenya Adaamaa giddugala industirii taasisuudha. Haaluma kanaan industirii godoo babal'isuuf hojii hojjetamaa tureen intarpiraayizoota 145 miseensa 1,387 ta'an gurmeessuudhaan gara gosa hojii ogummaa kanarratti akka bobba'an gochuun danda'amee jira. Qonna magaalaa haala galii argamsiisuu fi carraa hojii uumuun akkasumas qaala'insa gabaa tasgabbeessuun inisheetiivota gadi bu'aniin dabalame hojiirra oolfamuun bu'aa qabatamaa akka fidu tolfameera jedhan. Hojiin inni guddaa fi murteessaan misooma qonnaa jiruuf jireenya uummata keenyaa akka jijjiiruuf oomishtummaa magaalaa keenyaa akka dabalu gochuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa turee jira. Sirna daldalaa fi gabaa ammayyaa fi haqa qabeessa ta'e hojiirra oolchuun fayyadamummaa hawaasa magaalattii mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Sirna sochii dinagdee keenya ammayyeessuuf rakkoo jiruuf jireenya uummataa jijjiiruuf hojiin misooma daldalaa murteessaadha. Haaluma kanaan sirna daldalaa gabaa ammayyaa fi haqa qabeessa ta'e hojiirra oolchuun fayyadamummaa hawaasa magaalaa keenyaa mirkaneessuuf bara kana keessatti hojiiwwan bal'aan hojjetamaa turee jira. Bara 2016 sassaabbii galii kan kanaan duraa turerra dhibbantaa 40 guddisuun danda'amus kaasaniiru. Sirna mootummaa cimsuuf dandeettii mootummaa mirkaneessuu keessaa inni tokko galiidha. Mootummaan galii sassaabuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiruun galii keenya guddisuuf tooftaa adda addaa fayyadamuun hojii bal'aan hojjetamaa kan ture yoo ta'u, madda galii adda addaa irraa galii idilee qarshii biliyoona 5.2 dhibbantaa 57.9 mana qopheessaa galii qarshii biliyoona 1.7 dhibbantaa 47.5 waliigalaan bara 2016 kanatti galii qarshii biliyoona 7.2 dhibbantaa 55.2 kan sassaabame yoo ta'u, garaagarummaan galii keenya bara kanaa kan bara darbeerraa qarshii biliyoona 2 caalmaa kan agarsiise fi akka waliigalaatti dandeettii galii maddisiisuu magaalaa keenya yoo madaallu raawwii xiyyeeffannoo fuula duraa barbaadu ta'uun hubatamee jira.